baay'ina ishee duwwaa miti. Humna hin qabdu. Dubbatteen dhageessiftu. Namni hin guddata malee gadi hin deebi'u. Garuu waldaan keenya iddoo duriirra hin jirtu. Yeroo biyya Oromootti darbuudhaaf yaalan namoota baay'eetu busaadhaan du'e. Sabi kun hin du'ee jedhanii dubbachuutu irra jira. Namoota baay'eetu karaatti du'e. Har'as immoo waldaan kiristaanaa hojii isheetti deebi'uutu irra jira. Wangeelli kun wareegamaan gara keenya dhufe. Urgeessaa Boojjii kan jedhamutu du'e lammata. Isas hin dhoowwatan. Isas lafantala Galataadhaa isaatti dhaqanii dabalan. Iddoo amantoota Makkaana Yesuus isa jalqabaa jedhamee waamamaa amma achitti siidaan hojjetamee jira. Kanaaf kitaabi kun isa kana dhaloota kanatti hima. Rakkinaan abboonni keenya akka isaan wangeela fidan, ari'atamaan akka isaan fidan, namooti lakkoofsaan yartuu ta'an jijjiirama akka isaan fidan, namooti iddoo sanatti namooti wangeela argatan, guddina isaan guddatan, biyya lafaa keessa akka isaan naanna'an dhaloonni kanarraa arguu danda'u. Namooti maqaan isaanii dhaamu. Namooti keenya asii ba'anii biyya wangeelitti jalqabame amma Inkulootti miilaan deemanii dhaqanii ijaan ilaalaniiru. Konkolaataan hin adeemne, Awurooppilaan hin adeemne, gaangoon hin adeemne, miilaan adeemanii dhaqanii ilaalan. Wareegama akkamiiti kun? Eertiraadhaa miilaan dhaqanii ilaaluun. Wareegama akkasii baasu. Takkaan immoo wangeelli yommuu gara keenya dhufe misioononni yeroo biyya Oromootti darbuudhaaf yaalan namoota baay'eetu busaadhaan du'e. Namoota baay'eetu karaatti du'e. Wangeelli kun wareegamaan gara keenya dhufe. Wangeela wareegamaan isa dhufe kana macaafni kun mul'isa. Macaafni kun argisiisa. Isa keessatti hirmaannaa keessa marraa callaa warra saajjin hojjetan hundumaa argisiisa. Seenaa keessatti kuni seenaa beekamaa isa tokko ta'eetu mul'ata jechuudha. Kanaaf macaafni kun dhaloota kanaaf waa'ee baasa. Dhaloonni kun duuba deebi'anii waa'ee jireenya abboota isaanii haala siin wangeela bal'isan attamitti wangeela akka isaan fudhatan attamitti akka isaan immoo itti wareegaman kutannoon akka isaan hojjetan dhalooti kanarraa barata. Dhaloota gargaara kun dhalootaaf wanta gargaaru keessaa macaafni kun isa tokko jedhameeti. Barasaatu ga'e yeroo isaatu ga'e. Dhaloonni kun achitti wangeela attamitti akka jalqabe akka baraniif akka ittiin hubataniif barri isaa yommuu ga'e kun jalqabame jedhee yaada. Egaa afaan kan biraatti hiikamuunsaa ofii keenya kan beeknu beekuu dandeenya. Saba keenyatti dubbachuu hin dandeenya. Garuu sabi kamiinas immoo beekuu barbaachisa. Eessaa dhufe wangeelli kun? Eessatti jalqabe wangeelli kun? Wareegama attamiin jalqabame wangeelli kun? Yoo dhaga'an malee namni waa beekuu hin danda'u. Namni waa beekuuf dhaga'uu barbaachisa. Sabni Oromaas beekee seenaa kana dubbisuutu irra jira. Kanaaf kaka'umsi isaa anan baay'ee na dinqa yommuun kana dubbise. Nama kanaa Waaqayyotu waan Waaqayyo isa barbaade waan Waaqayyo jaalalaa Wallagga dhiyaa kana garaasaa keessa kaa'ee an baay'ee na dinqe. Paastirattaan bu'aan ture jedha. Gara sana yaadeen bu'aa'edha. Ani iyyuu boo'e. Maaliif kan biraa miti. Nan boo'e immoo ni jedhu nan boo'anis. Macaaficha immoo dubbisu. Anis nan boo'e. Biyya sanaa argeen beeku jedhe. Garuu nan boo'aa'edha. Seenaa isaas hin beeku jedhe. Kana Waaqayyotu bara Waaqayyo dubbate jechuudha. Bara kana Waaqayyo dubbachuu barbaade jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo dubbachuu jalqabe gara fuulduraattis Waaqayyo hin dubbata. Kanaaf bara Waaqayyo dubbachuu jalqabe jedheen ilaala kana. Waldaan kiristaanaa keenyaa lafa dur jirtu hin jirtu. Hin dadhabde. Goda sanaa jalqabee hamma asitti maqaa dur qabdu hin qabdu. Waan hundumaaf hin sodaatamti. Waldaa kiristaanaa keenya hin sodaatamti. Baay'ina ammasiitu hin qabaatin hin sodaatamti turte.
أما قالوا بدأ أبديت ولدان كريستيانا كين كانت رسول دندي كنافي كن مو توكو جرينيتو مياي جرينيتو نمتي مياي جراتشو بربادن نمون وانجيلاف جراتشو تونتيني وفي جراتشو بربادن وقادو بچورا ماجوريتي دوكا بواني ماجوريتي ديگراني وقا وانجيلا دبچو صداچو جلقبن كون جريني وان اتمياي ولدتي وان قدتي ولدان كون غرو وريغمان دفت وريغمان سان رامفتانيرو أما فكينياف سبكنا في دبچو ترجرا يا موسى بكون إبتو موسى بكون دو سبكون هندو أيجادني دبچو ترجرا ولدان كريسان دبچو ترجرا ورا أفانين كمني ففان تاو ترجرا برا هل سلاسة كيسا برا سنة كيسا هل سلاسة تنمي دبچو ندو غرو أنا أبي قبائي سنة ترجمير يرجع ميتي غافسان أبالف برا أبالف هاتور واي لفاكنا سرّيس جدّامي هل سلاسة ورقتي أبي قبائي مرتسي هل سلاسة بريفامير سرّيس واي لفايدامي برسنا هل سلاسة دبچون ندا هر أجرو دو ولدان كينيا كان دبچو دبچي كناف غررات ياما غودات ولدان كينيا هم ندرو قبدو أكا أبوتا كينيا أكا كبر أتو أمانو الأبرهاب أكا قدناتهم سا نمتاو نأمن كناف واك أيونين كأن نمهين قدة مالي قدين ديبو قروا والدان كينيا دودري رنجرت باقينا شيء دوامتي هم ننقبت دبتين أجسفت دبتشون دندس كناف والدان بيجلف هرّا بيجلفا إيش جيرو رنجرو والدان بيجلفا جيرو ترجر بيجلفا إنفلونسي قطشو ترى بيجلفا إيش إنفلونسي قطشو رنجرو كناف واك أيو بيجلفا بيجا كنا كيسا والدان كريستيانا دار هرّسمو والدان كريستيانا هجي شت ديبو ترجر إذا دو إف دبتشو ترجرا سباب دبتشو ترجرا إسرقت إف دبتشو ترجرا أثواني إفتافان إنك أمنيف أفان تو ترجر والدان كريستيانا